Akkam ooltan. I just wanted to ask a question related to the Christian who asked a question before, and you mentioned that the soldiers... Gaafii namni kiristaanaa dura gaafatee wal qabate gaafachuu barbaada. Yesus awwaalamuu isaatiin dura loltuu Roomaatiin osoo lubbuun jiru waraannamee jira jette. Gaafiin kiyya durumaanuu Yesus fannifamee jira moo rakkoon sun akka san mudanni fannifamoo irraa hambifamee jira? Obbali maqaan keenya? Maqaan kiyya Richel jedhama. Gaafiin isin gaafatte Yesus Kristos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu masqala san irratti fannifamee dhukkubbii san keessa dabree jira moo fannifamuu irraa hafee jira jettee gaafatte. Akkaataan seenaan kun Quraanaa fi macaafa keessatti ibsame garaagarummaa qaba. Barataa amantii wal bira qabee qoratu waan hin ta'eef waan isaan lameen keessa jiru ni beeka. Quraanni suuratul Nisaa suuraa 4:157 irratti ammas waan isaan nuti Masii ilma isaa Maryam ajjeefnee jira jedhaniif isaan abaarre. Isaanitti fakkeeffame malee isa hin ajjeesnee hin fannisnees. Wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu je. Isa hin ajjeesne isa hin fannisne. Walaakin shubbiha lahum. Isaanitti fakkeeffame malee isaan isa keessatti wal dhaban. Isa irraa shakkii keessa jiru. Illa ittibaa'a dhanni. Yaada hordofu malee wamaa qataluuhu yaqiina qabatamaatti isaan isa hin ajjeesne. Kanaafuu akka Quraana keessatti suuratul Nisaa suuraa 4:157 irratti ibsametti Yesus Kristos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu hin fannifamne hin ajjeefamne isaanitti fakkeeffame malee. Akkamitti wanti kun mudate kan juuf nuti hedduus waan nu cinqu qabnu. Aayaan itti aanu kan suuratul Nisaa suuraa 4:158 irra jiru dhugumatti Rabbiin gara isaatti ol isa fuudhe jaamee ibsamee jira. Muslimootaaf Quraanni hin ajjeefamnes hin fannifamnes waan juuf nuti dubbiin kun nuuf gaadha. Haalli kun fakkeeffamuu isaa qofa beekna. Akkamitti wanti sun mudate kan juuf ammoo tilmaama garagaraatu jira. Tarii namni biraa bakka isaa fannifamuu danda'a. Tarii waan biraas ta'uu danda'a. Nuti wanti kun nuun cinqu. Quraanni hin ajjeefamne hin fannifamne waan nuun jeef amannee fudhannee jira. Dhimma gad fageenyaan jiru irratti of hin cinqunu. Macaafa yoo dubbistu seenaalee garagaraa yoo dubbistu wangeela yoo dubbistu Yahudoonni Yesus maqaa Rabbii xureessee jira jedhanii himatan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:31-32 wayita Yesus anii fi abbaan kiyya tokko juusan waan inni aangoo waaqummaa fudhate se'an. Osoo nama taatee jirtuu waaqa of gootaa jedhanii isa gaafatan. Waan isaan jaan kana irratti hundaa'uun Yesus wangeela Yohaannis boqonnaa 10:32 irratti isin waaqayyoota kan jiru kitaaba keessan keessatti ibsamee hin jiru. Namni dubbii waaqayyoo dubbatu waaqayyo jedhamee hin jiru. Wanti macaafni jiru hin diigamu jee itti dubbate. Kanaafuu bakka kanatti inni aangoo gooftummaa fudhatee jira jedhanii yaadan. Dhagaa lafaa fudhanii isa darbatu seenan. Kanatti aansee dalagaa hedduu dalagee jira dalagaa gaarii isa kamiif na reebaa jirtan jee gaafate. Sababa kanaaf jecha mana murtiitti dhiyaatee masqala irratti akka fannifamu itti murteeffame. Yeroo isaaniitti ayyaanni Yahudootaa guyyaa sabtii irra oola. Akka filosoofii isaaniitti namni tokko guyyaa sabtii fannifamuu qabu. Guyyaan sabtii ammoo jimaata galgala calqaba. Kanaafuu jimaata guyyaa fannifame. Osoo laftiin dhiin masqala irraa buufame. Sababni isaa ammoo sabtii masqala gubbaa turuu waan hin qabneef. Akka isaan jaan kanatti masqala gubbaatti fannifamee jira osoo ta'e du'ee jiraa yaada ji'uun waliin galu. Sababa inni du'iniif loltuun Roomaa sun eeboon isa waraanee dhiinni keessaa yaa'uu isaati. Saffisaanis awwaala isaaf qophaa'e keessa isa kaayan. Kanaafuu awwaala keessa sabtii guyyaa guutuu ture. Alata ganama ammoo dhagaan awwaala isaa ittiin cufan sochoofamee jira. Maryam Magdalaawii jedhamuun tan beekamtu wayita alata ganama dhayitu dhagaan sosso'ee jira. Dhagaa eenyutu sochoosee kan jiruus gaafidha. Kanaafuu akkaataa macaafni seenaa kana seenessa irratti hundaa'ee wanta inni je'e kanaanuu osoo walii galee tilmaamaan wanti macaafni jiru sirriidha jee osoo fudhadheewu bakka takkatti illee seenaa kana keessatti bakki Yesus du'ee jira jiru. Seenaa kanarraa wanti hubannu mallattoo Yoonaas akkuma Yoonaas guyyaa 3 fi halkan 3 garaa qurxummii keessa turutti ilmi namaatis guyyaa 3 fi halkan 3 garaa lafaa keessa turuu qabaa kan jiru guutuu qaba taanaan Yesus Kristos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu lubbuun jiraachuu qaba. Yoo du'eera ta'e immoo Yesus Kristos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu sobee jira jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 12:38 irratti mul'ata yookaan timbiitii mudatuudhaaf deemuu himee jira. Innis akkuma Yoonaas san ilmi namaatis ta'uuf jira jedhe. Yoonaas waan lubbuun tureef innillee lubbuun jiraachuu qaba. Akka barataa tokkootti wanta dubbisarraa kan hubadhe eega qorannoo gaggeesseen booda Yesus sobee jira yaada jiru fudhachuu hin dandeenye. Mul'ata yookaan profeesii himame san guutuudhaaf lubbuun jiraachuu akka qabu anni namana. Masqala irratti fannifamee jira garuu hin duune. Dictionary afaan Ingiliffaa yoo dubbistu crucifixion jechuun nama tokko masqala gubbaatti fannisuu fi achumarratti du'a jechuudha.
haa ta'u malee dikshiinarii keessa nama tokko eega masqala gubbaatti fannisteen booda yoo namni sun du'uu baate maal jechuu akka ta'e hin ibsamne. Jecha haarofni nuti dhimma kanaaf argachuu dandeenye crucifixion kan jiru ta'a. Fiction yookaan durdurii jechuudha. Masqala gubbaatti ni fannistaa garuu hin du'u. Kanaafuu waan macaafni ju'uun osoo walii galeeyyuu Iyyasuus hin sobnee dubbii jettu kan fudhadhu ta'eyyuu crucifixion fannifamee hin duune jechuu ta'a malee crucifixion fannifamee du'e jechuun ta'u. Obbalii deebisaa siif kan jeetti naman. Thank you. Galatoom.